koo Naanaatii Tsaggaayeen jedhama. Barattuu muummee gaazexeessummaa waggaa 3ffaa Madda Walaabuu Yuunivarsiitii irraati. Mudannoon jaalala irratti qabu nama kolfisiisu hin taane xiqqoo gadda qaba. Darbees immoo barnoota hin kenna jedhee yaada. Keessumattuu jaalalleewwan lamaaniif maal sitti fakkaate mudannoon kosini riyaan baay'ee jaalladhuun qaban ture. Darbee jireenya boriitiif illee nama nabdadhee waan baay'ee irratti of gatee wajjin dabarsedha jechuudha. Maal sitti fakkaate guyyaa tokko silkituma bilbiluu maal jedhu amma makkan isaaf amanamu hubachuuf jecha bilbila kan biraatiin natti bilbilee angaruu isa ta'uu isaa hin barre. Maaliif sitti fakkaate tokkoffaa bakkan irraa baradhuudha kan inni natti dhee lammata maqaa adda biraati san booda miisheejii naa erge. Miisheejichis bilbila kee nama biraa harkaan fudhadhee si jaalladhee rastii dubbachuun sodaadhee kan jedhudha kan inni naa erge. Yoo dhufta barnootaaf gara Baalee kan jedhu naa erge. San booda anitti ganna mana barumsaatii cufee galeensa. Gaafa inni na ergee jedhu anitti qoosuuf jecha jechuudha. Tikkeettii muradheeraa boriin dhufaa mannaariyaa roobeettiin eegi kan jedhuni deebisee ergeef. San booda takka tureenaa bilbilee ati maal gootee jirta dhageera kan jedhu deebisee naa dawwaleen hiriyaan koona. Waan godhen qabu kan jedhu gaafa itti deebisee jedhu miiseejii eenyuun ishee ergee jedhee waa'ee miiseejichaa gaafa natti dubbatu wantichi dhugaa kan ergee fi ittan hime maaliif yaada kan biraanii sammuu koo keessaan qabu. Ani isa qoosaa ittan qoose malee jaalala dhugaa nama kan biraa sanaa fi waadaa galuuf jedhee miti kan miiseejii sana barreessee jechuudha. Anis akkuma inni natti qoose sana ittan qoosa jedheenidha kan inni garuu dhumarratti maal ta'e amma kana naaf amanamtaa kan jedhu deebi'ee waadaa walii galleellee diinne adda baanee hafne jechuudha. San booda amansiisuuf yaada. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee itti dubbadheera. Garuu na amanuu hin dandeenye. Amma filannoo biraa keessa seentee ta'uun seenna. Filannoo biraa keessa seeneera maaliif erga hiriyaa sanarraa adda beeti nama tokkoo fi yoomiyyuu taanaan kuma nyaataaf dhugaatiin barbaachisu jaalalli nama tokkoof hin barbaachisa. Kanaaf. Amma indagattamoo akkatti yaadattu qabdamee jaalallee jalqabaa inni raanfatanii waan jedhamu jira. Beekame. Akkatti dagadhullee hin qabu maaliif seenaa iddoo wajjin dabarseera wanta hin dagatamne tokko jedhee naman jaalala irratti jedhee akkuma qubeen jalqabu naman jaalala irratti bareedha. Sababa kanaaf isa dagachuu hin danda'u. Jaalallee keessa ammaa kana ulaagaa maaliitiin filattime? Jaalala irratti wanti nu badhe kan jaalladhu namummaa isaatiin hin jaalladhu. Yeroon sin jedhu maaliif fakkeenyaa fi namooti tokko jechuudha. Qabeenyaa laalanii jaallachuu danda'u. Bifa laalanii jaallachuu danda'u. Inni kun immoo maalidhaa amala laalanii jaallachuu maaliif murteessaa miti jedhee yaada gama kootiin. Maaliif itti fakkaate qabeenyaa laalee yoon jaalladhe maaliif namni kun bor rakkachuun jira maal jechuun jira namni akka sooressa ta'etti afuu hin danda'u. Kanaafiyyuu immoo akka hiyyeessa ta'ettis immoo afuu hin danda'u. Kanaaf qabeenyaa isaa yoon ilaalee jaalladhe bor namni kun tariiti wanta irra ga'uun beeku gatii ta'ee fi yoomuu danda'a. Yeroo kana immoo jireenyi kee gadi bu'aa deema. Yoo amala namaa immoo ilaalte jechuudha. Namni bakka duraatti nafu. Maaliif jijjiiramuu danda'a hiriyaa laalee waan tokko jireenya isa mudatu keessatti amalli isaa jijjiiramaa hin deeman. Kanaaf bifa yoo ta'e immoo bifi nufasii hin darbasi maaliif dargaggummaa duukaa deema waan ta'eef xiqqooshee bifa irratti illee rakkinni jira. Keessattuu yeroo baay'ee qabeenyarraa nafanii isiniin jedhu. Kanarratti maal jettee deebii akkamii qabdu? Qabeenyaa kanarratti maaliif gama kootiin akka kootanii qabeenyaan filadhu maaliif yoo jette namni kun jaalala dhugaana jaallata ta'ee jennaan boranii isaa wajjin bultii ijaaree hojjedhee irra caalaa argachuu dandeenya. Nama boriif yaaduu hin dandeenye tammayyoon qabeenyaa isaa ilaalee deeme bor jireenya koo irratti illee miidhaa geessisuu danda'a. Nama dhugaan si jaallatu sana ta'uusaa maaliin madaaltame? Kan ittiin madaalu tokko namni adeemsa wajjin dabarsitu keessatti namni waa'ee keef gaarummaa yaada. Darbee immoo haaluma wajjin geggeessitu keessatti yeroo baay'ee hiriyaan tokko jalqaba gaafa barteerraa kaastee amalan agarsiisaa deemurraa yoo hubattee baruu dandeessa nama dhugaasii yaadu jechuudha. Maalirraan ulaagaan ittiin nan jaalladha jechuu dandeessu sin jechuu kooti gabaabaadha. Namni tokko irra akkata ta'a. Ammanii nama amantee jirutti yeroo hundaa hin gammadu.
yeroon daas immoo hin argadhu yeroo kanatti nama yeroon dhabe naa wajjin ta'e yeroo immoo gadda kootii immoo jira miti naa wajjin ta'e sammuu koo nama na bashannansiisu nama gadda sana na irraanfachiisu nama yeroon argadhu naa wajjin ta'e yeroon gammadu naa wajjin ta'e yeroo rakkinaa irratti immoo nagatu ta'ennaan namni suni fuula duratti iyyuu na deemsisuu hin danda'u kanaaf addanaan baasa kanarratti jechuudha. Guddaa galatoomii. Indaalu Biraaneen jedhama. Muummee gaazexeessummaa fi qunnamtii uummataa waggaa 3ffaan baradha. Kutaa 9ffaa yeroon baradhu bara 1999tti mana barumsa shirkaa sadarkaa 2ffaatti mucayyoo takka jaaladheen ture. Mucayyoo tana yeroon jaaladhu hiriyyaa kootiin hin mariise. Mucayyoo tana jaaladhee maannaa wayyaa gaafachuun edaa maal xalayaa barreessee lafa kaa'ee ennaan ebalu si jaalatee aqee itti hime. Mucayyoon si dursanii dhaqanitti himanii nama biraatu. Aqanii itti himan. Hiriyyaan kiyya aqee itti na jalaa hime. Mucayyoonis yeroo waan kana waan hubanneef akka waan na qoosu taate. Anis yeroo kana aareetoon duratti maa akkana naan jettee jeetoo hin gaafadhe. Ebaluu sitti meemotii naan jette. Ebaluu natti nimni aan ofumaaf yeroo ati haasoftu si agayeen jeen. Amma iddoo kana ani immoo aariin guddaa iddoo kana aareetooyin mucayyoo tana narreebe. Amma yeroo kana warri oddoon gallu maal jedhanii nutti gabbaan. Galgala keessaa sa'aatii 4 ta'ee jira. Amma yeroo kana roobni akka malee roobee oqqeen hanga jilba biraa nama fu'ata. Yeroo kana poolisiin na qabdeen hi'aatti shamee miti kajamu halkan keessaa lafa kiiloomeetirii 19 deemsisu miila kootiin halkan qixxee kophaa koo achi kutee biyya kootitti galee gobeessarraa xareetatti jechuudha. Mana barnootaa iddoo baratturraa deemtee iddoo warra keetti galte. Amma yeroo kana yeroon mana ga'u halkan keessaa sa'aatii 7 ta'ee jira. Yeroo kana ijoolleen goojjoo keessa rafu ijoollee bira qeetoo irra rafe. Godoo keessa jechuudha. Amma ganama yoo na argan warri maatiin koo eessaa ufte yoo ufte jedhanii na gaafatan. Kaleessan dhufee kalee galgalan dhufee namoota wajjin dhufee natti galgalaa'ee jennaaniin karaa bulee bakka odoo isin dubbisin asumaan bulee ribarraa isin hin kaasu eetoo hin jeen. Ganamaan of hin beeku mataan koona ukkuba akka malee mataan koona ukkubee jira jaalalli ishii na mi'ee jira jechuudha. Baadiyaa buunee qotiyyoota bobbaasii oofii itti haamii margaa fi arama itti haamii agadaa itti haamii nyaachisii naan jeen. Amma marga ba'aa 2 agadaa ba'aa 1 itti haamee fageenya irraa hin baay'ee digeessaa fi obboleessi kiyya xiqqaan qotiyyoota bira jira. Amma qotiyyoota kana kennee nyaachisee hoon jiru amma natti dhagahame. Ani maaliif kaayyoo kiyya daga'ee maaliif wanta kana hojii amma achi dubartii wajjinis hin haasawu barnoota jedhee gara haaskuulii ol hin deebi'u amma achi bakka nagahee jedhee jala sararee mureen galee dura achi amma achi wanta kana keessa hin seenu tasuma akka na wajjin haasoftu mucayyoo sunis hin barbaadu yoo ishiin na wajjin dubbattes yookiin wanta ani keessa na galchiti naasa waliin jedhee jala murteessa. Amma achi odoo qotiyyoota nyaachisaa jiru konkolaataan kilaaksii yoo sagaleen dhagaye. Maaliifin asitti go'aa ka jiru qotiyyoota gurbaatti kennee deebi'ee gara manaa galee konkolaataa kiyya keessa seenee gara askuulii kiyyaatti deebi'ee amma konkolaataa keessa yeroon seenu konkolaataan chisaan muuziqaa affeere. Muuziqaan sunis akkana bareenni kee kana akka kallee simbiraa yaa abaaboo birraa bareenni kee kana akka kallee simbiraa ansi malee beeku jetta yoona birraa yaa abaaboo birraa ansi malee beeku jetta yoona birraa. Kaaseetti kana sirbisiisa. Ani immoo amma yeroo kana garaan kiyya na boora'eera. Garaan na rifate. Mucayyoo tun sammuu keessa na ufte nama rarfa'e. Mucayyoo tana maal akkamittiin itti siquu danda'a ka jiru ammas sammuu keessa na deebi'e. Wala barruun qalbii na fuute ejji danuu sirra na buute. Manta alaata barbar lapheena gochuun jalqabde maarre halkan gorsaana gochuun. Manta alaata barbar lapheena gochuun jalqabde maarre halkan gorsaana gochuun. Zaa'irri kee dhugaa fakkaata halkan natti jabaata. Na amanii amma baatullee nama feetees yoo gaafattellee. Qalbii fuutee na rarraasini gaafii biraa natti hin kaasini.
marii adheen dubbii fagooti tolee jechuun furmaata kooti. Dhaloonni koo kijibuu didaa kanaatiif eegenaan si fidaa. Humna kiyyaa ol kan ta'ullee si waa dhabaa warra kadhullee. Walee muraas kootu sanyii namaa boruu na fakkaate torbaan lamaa. Si jaalee jennaan natti hin boonine guyyaa beekamaa narraan oolini. Anas si barbaade si leellisa jechoota filee sitti weeddisa.